Akkam daawwattoota kiyya fayyaa nagayaa baga jiraatanii maal jirraa har'a gaddanu dhageeffame ibsachuudhaaf dhufne amma duraas irra deddeebinee yeroo 100 dubbanni jirraa waa'ee Oromoo tanaa nu dhaga'uu diddanii Oromoon ganaa tokko tokkodhaan nyaadhamu teessii har'a goota takkaas dhabnee jirra. Torbaan takkumoo wacna torbaan takka booda wanni amma asirraa wacu cuftanii dhabama. Har'a dhaamsa tokkoon dabarfachuu fedha Oromoodhaaf dhaamsa maayyii kiyya. Kanaaf sheernaa godhaa piliis seeroo takka. Share godha yeroo takka share godha dharra dhaamsa maayii tokkoon isinii dhaama. Waa'ee Oromoo tana dhiisna jettus nun dhiistu. Oromootitu Oromoo nyaachisaa jira. Siyaasaan Itoophiyaa isiniif hin galle. Dhaamsa tokkoon dhaamuu barbaada. Please har'a share naa godha. Har'a anaa isin kadhate. Har'a anaa isin kadhate share naa godha. Share godha waan tokkoon dhaamuu barbaada. Waan jabduun dhaamuu deema isiniif. Oromoo dhufaastee ajjeestu akka dhageen beeku. Oromoon duutuma jaan hayyuu. Oromoon especially Oromoo social media ka'as Oromoon dhumaa jirtu kan Arsenaalii fi Manchesteritti tapha jijjiirtanii ganaa ganda hunda keessa seena. Ganaa bakka hunda keessa seena. Ganaa hayyuu Oromoo eenyu nyaachisoo jettan isinii beekadhaa. Dhugaa jirtuun isinii hima. Asoo Oromoon dhiigni akka wantaa gaanii waa'ee Arsenaalii fi waa'ee Manchester naaf baasoo. Aktivistiin Oromoo, aktivistiin Girrisaa kana kun maayyin isaa. Guyyaa lama irraa hojjetanii sheer naa godhini har'a. Har'a dhugaa jirtuun isinitti hima. Dhugaa jirtuun isinii hima. Naftanyaa amarree nu godhee amarri maal si godhee boo takkaa si jeeseetuun beeku amarri. Kalee isaas ka si jeesu jiru naftanya Oromooti arraas ka si jeesaa jiru naftanya Oromooti. Amarri maal si godhe. Takka midiliki irraa jalqabii namni nama keenya fixaa jiru namuma bobaa keessa kaayyattanii isin gurguraa jiru kana. Hattuu fi buttuu keenyaatu nu fixuu jira. Harka buttuu fi hattuu keenya bobaa keenya jala mogolee dheenee baasnu abadan Oromoon duutii irraa dhaabbatu. Garuu har'a dhaamsa ajaa'ibaatiin isinii hima. Dhaamsa jabaa Oromoodhaaf. Dubbii kiyya tana seenaaf kaayyachuu qabdan. Haasawa kiyya kana seenaaf kaayyachuu qabdan. Itti dhuftanii hundi ani dubbadhe iyyee arra tamayyitiin dubbadhe Oromoo si dhageessu. Gadda guyyaa lama ibsachuudhaaf tokkoffaan isi. YouTube irratti buufachuudhaaf tokkoffaan isi. Hayyuu fi YouTube itti naggadattan. Miidiyaa itti naggadattan. Dhugaa jirtuun isin hima boo. Ummata wasaqa isin. Dhugaa jirtuun isin hima. Keessa foorri social media
hayyuusa waggaan YouTube itti naggatata miidiyaa itti guurrata dhugaa jirtuun isinii warra asoo ilmaan Oromoo dhiigni ilma mee nama waa'ee Manchester fi waa'ee Arsenal Oromoo onoon ta'in Amaarri Tigreen yeroo ammaan kanaa keessatti sagalee saba isaaniitiidhaaf cichanii ta'u malee Manchester lamaa fi duwwaa moo'ee Arsenal wantaaf guyyaa maahee hudduu bantanii jechuudha. Bilchiginnaa isinirra jiraa warra as gubbaarraa fakkeessituu Oromoos fakkaatanii Maarrees fakkaatanii Itoophiyaas fakkaatan ummata saniitiitu Oromoo fixaa jira dhugaa jirtuun isinii. Amma jaalmooyi duruudhaan feesbuuka banatanii feesbuuka haaree feesbuuka maqaa jijjiiranii maal jaanii humnari isaatu ajjeese shanee ajjeese maarreedha akkana gawwoom shanee jechuun maal jechuun shanee jechuun ati Oromoodha shanee jechuun gaafa sirratti xiyyeeffatan ati shanee gaafa sijjeesuu barbaadan shanee Jawaar Mohammed yoo ajjeesuu barbaadan shanee godhanii ajjeesan kanuma wanni biraa hin jiru. Baqqalaa Garbaa ajjeesuu yoo barbaadan shanee jaaniituma ajjeesan wanni biraa hin jiru. Shaneen waan biraatii miti. Shaneen taargaa Oromoo itti ajjeefamtu. Gawwaan ati shaneen diina Oromooti shaneen ati gawwaan hoolaa sirra jiraati. Ummata hoolaa fi loon irra jiru moo manni girrisaa kun dhugaa jirtu bisiini. Dhugaa jirtu isinii marra. Gaafa Oromoo ati Oromummaan keessatti dhaggeeffamee Oromoof hadoojoo eegalte ati shanee ni ajjeefamta. Wanni biraa hiikkaan hin jiru. Nama ifirratti lola labsu kan hin harkee girrisaa fi uummata wantaa kana. Amma duruudhaan shanee jechuu eegalan. Shanee dhukaasee ajjeese, humna bisaatu ajjeese, maarree ajjeese, diraama. Maarree ajjeese, Saacaaluu, maarree ajjeese. Nama waliif hin hadoodne. Nama saba fiitiif hin hadoodne. Nama eenyummaa fiitiif hin hadoodne. Hin agarree akka saba keenyaa kana. Manchester haasoo. Nama 200 du'ee jaaniini Wallaggatti showatti nama 300 du'ee jaaniini Manchester maxxansa. Arsenal maxxansa. Kolkolleen as gubbarra. Namni Haacaaluu kan nyaate naftanyaa jettan maal naftanyaa Haacaaluu nyaate isinii nyaate Haacaaluu daadii kanaan isinii nyaate kijibdoota. Free to play hardcore action RPG Marre undiscovered has naftanyaa launched. no 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 Free to play. You can isinii cast nyaate magic with a sword, summon minions Ummata with a bow, waraabe. or create any unique builds of your own. Anything you can imagine? Well, Undecember has you covered. So download Undecember. akka adurreetti hayyuu fi nyaachuu malee hin beeku. Your peaceful surrender. I'm not peaceful. Amma Facebookni guyyaa lama duraan hundaa'uun torbaan takka baatii lamaami. Amma garuu guyyaa lama hunda dura amma gochi kuni. Shanee ajjeese, humna risaa ajjeese, shaneen diina Oromooti, shaneen marreedha. Shanee jechuun ati gawwaan obboleeyyan kiyya waaniin isinidhaamu tokko yoo jiraate waan tokkoon isinidhaamu jiraate sila Itoophiyaa biraa namni galata qabu sila namni Itoophiyaa biraa kabajaa qabu sila Gobanaa Daanqeeti. Nama harma muraa irratti hirmaatee harka muraa irratti hirmaatee Itoophiyaa ajooytu tana ijaareessa isaa wajjiisanii jiran. Hanka feetan
warqii laga daadii sii kennanu hanqa feetan kaambaanii meeqasinii kennanu hanqa hin bilisoomin suma ajjeesanii beekadhu. Suma ajjeesanii Itoophiyaan hayyoota isin jala fiidan kana warra karaa nagayaatis jettan irra deddeebine isin himna. Itoophiyaa yoo hin nyaanne ani arraba narraa mura. Itoophiyaa dhiisu warra subbuu dhiisiiti. Warra Itoophiyaa ijaaree Itoophiyaa nyaattee jirti. Warra subbuu miti. Warra lafee isaatiin dhiiga isaatiin Itoophiyaa ajootuu tan. Itoophiyaa Oromoo dhabamsiistee Itoophiyaa ijaarame kana warri dhaabee ajjeefame. Kan summiin ajjeesanii, kan waltaan ajjeesanii, kan qawweedhaan haa ta'u, kan fannisanii. Gobanaa Daancerraa jalqabii ilaali seenaa. Aboluun kiyyaa. Addunyaa gubbarra nama akka Oromoo salphate takka arkee hin beeku. Salphina Oromoo nama waa'ee kubbaa haasa'u. Kubbaa Manchesterii duwwaa Arsenaal duwwaa Girrisaan hanqana isin hanqana leenca naa darbi marree naa darbi hanqana bakka saba keessan kutaa hundarra dhufa ganaa isin warra amantaa tokkootiitu banu Itoophiyaa nyaachaa jirti. Warra amantaa tokko bakki itti waaqeffatan warra bakka tokkootiitu arra Oromoo fixaa jira. Ati amantaa ispeeshaalii Islaama taate karaa eeggadhu. Karaa kamii laafaa sii dhufa ganaa dhugaa jirtuun siin. Nama amantaa takkaatiitu Itoophiyaa nyaachaa jiru. Nama amantaa isaanii hordofu. Isaan amantummaa fi miti Oromummaaf nyaadhamaa jiranii wallaaluu kee ati garuu waa lamaan si nyaatan gara. Hayyuu kee har'a viilaa keessa kaayanii dhugaan sa'i hiyyeessaa kun kabajaadhaan yoo duutee irra jira. Hayyoota keenyaaf hin dhama. Tokko tokkoon isin nyaatti kanaa Itoophiyaan. Feetu ministeera ta'i, feetu dhokodhuuti bilchiginaa deeggarii, fedhu waan feete ta'i Itoophiyaan isinuma nyaatti garuu. Addunyaa kana gubbarratti arkees dhageetis hin beeku. Kulo akkanatti jira yookaan kulloo yookaan wanta ta'uu oolu. Namummaaf illee namni nama dhaggeeffamuu qaba. Namni maaliif ajjeefamaa jechuu qabda. Yoo kulloo taatellee yoo namaami kulloo nama jennee amannaami. Yoo kulloo taatellee warri kulloo as jala deemtanii dhiiga ilmaan Oromootti ashooftan. Namummaan isinitti dhaggeeffamuu qaba. Maaliif namni ajjeefamaa oola? Haqni maaliif hin baane? Haqa moo'ii baay'oo jettan gowwoomtanii jirtan. Haqa moo'ii baqqalaatiitiitu baay'oo jettan if gowwoomsaa jirtan. Hin kijibdan kijibdoota. Haqa Hacaaluutti hin baasne. Haqa Hacaaluu nyaattaniiti. TikTok irraa dannasaa jirtan. Hacaaluu nyaattanii TikTok fi YouTube irraa dannasaa jirtan Oromoon. Biizinasa godhachaa jirtan. Daadii kalaa nyaattanii Abdu Jabbaar nyaattanii mooyii dhiisaati. Arra dhugaa jirtuun isinitti himamoo naalanni isinitti habuuti.
amma moo'iidhaaf akka nama rahamatu godhuu bilaakii godhatan moo'ii dhiisaatii haa caaluu nyaattaniiti baajata awwaardii warra barisiin awwaardii sheer godhee mootummaadhaaf biltsiginnaadhaaf guddisuu bara awwaardii amataan qophaa'u kan biltsiginnaan qopheessitu kijibdoota isin ajjeeseeti biziinasa isinitti dalagata biltsiginna awwaardii isinii qopheessi amata dhufu awwaardii moo'ii jaan amma awwaardii hacaaluu awwaardii daadii qalaan awwaardii abdii jabbaar ganaa jaan biltsiginnaan isinitti taphatti sammuu keessan beeyti haa ummata tambala bar namni yolle hillolle nama loluu jiru irratti namni saba fi irratti waboo irratti isin bar waboo irratti duultanii bar waboo irratti nama duulu nama waraanee fi ani oromoo jee waraana oromootti duulu Itoophiyaa suphina Itoophiyaa jaaromsina Itoophiyaa malee shaneen diina oromooti eenyanii jettan shaneenaati gawwaa akka taatin beektu ati gaafa qaniin keegee shanee jaanis jeesan shanee jechuun oromoo jechuudha Oromoo dammeete Oromoo hadooddu Oromoo sabaaf dubbattu Oromoo saba isaatiif lubbuu dabarsee kennitu shanee jechuun wanna biraatii miti kaadisa yeroo dhibba tokko si dhiibu waraanni Oromoo yoo jabaatte namni dura dhaabbatu biltsiginnaa dura isanuma Oromoo Facebook kan abaluu marrete abaluu waraanni akkas ta'e shaneen akkas taate jinniin taate warri jiru Oromoo Facebook atan Tugaayuun tun isiniin mee waraanni yoo jabaate waraanni Oromoo yoo Oromiyaa ni bilisoomsa jaanii wanta jaan namni dura dhaabbatu nama keenya Kalian akan buat drama berkenaan sobe kali. Ya, berkenaan hati nyate marre nyate. Iga cuci orang kefalte. Kijib duhunda awardi rejiru harki tibar harki sagaltam. Warra berkenaan warra kasih kumasani dan. Sabai guru mata kadre kan. Senjala yaatan asoo sen jenne isinu mata sani irra wayyaa jenne ajandaa xiqqoo takka Oromoo irratti baay'ee guddistan arra gadi baatu badhaame mee biltsiginnaa kamii adda wallaallee jira biltsiginnumaan sani irra wayyiin mata hattuu kan warra jiddu galeessaa kan jidduu ta'anii asiin diraama ablee lama warra ablee lama Oromoo fixaa jiru Oromoo fakkaatee ala kulli haal Baqqalaa Garbaa Dajanee Xaafaa Jawaar Mohammad hayyoota keenya kan Finfinnee jirtan jaalattanuu jibbitanuu Itoophiyaan isinii fayyadamte gaafa siquufan akkuma ummata kanaatti yoo isin hin ajjeesne ani irraa manarraa mura Itoophiyaan tuni hayyoota isinii olii gootota Itoophiyaadhaaf ja'amee addunyaan hin tuuf cufa nyaattee jirti xiqqichaa tanaan isinii dhaama Gobana dan nyatti Itoopiyaan nama isaaniif saba isaa namni saba isaa salbise numa salbata namni saba isaa dhiigaa soo ta'u karaa nagaatii fi karaa maarree jee sobee jiraatus numa nyaatti hundi isaanii ka Itoophiyaa qalees numa nyaatti hundi isaanii Oromoon feetu lafee feetu cabsi raayyaa ittisa biyyaa ta'e akka feetee ta'e akka caalaa bultuu beekanaa nyaatti
isaanii akka Saaliyaa Saamii ganaa nyaatti. Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohaammed ganaa nyaatti. Itoophiyaan tokko isinirraa nafu. Maaliif seenaa kaleessaa qoradhaa. Kabiraa si nyaata isaanummaa si nyaata. Itoophiyaa jechuun Oromoo nyaattu jechuudha. Isiniif hin galle isin. Ha'a hidhadhaa. Jennee isin dadhabne. Amma akka mooyiidha. Amma Facebook irra deemtus, TikTok irra deemtus mooyii biti. Haacaaluu nyaatteetii dallastaami. Waa'ee Liibarpuulaa soita. Waa'ee Arsenaal. Arsenaal sadii bisa. Oromoo malee yeroo ammaan tanaatti. Tigiree jettu, Affaar jettu, Somaalee jettu, Guraagee jettu namuu qabsootti jira biyya keessa. Mirga isaa gaafachaa jira. Dhumaatii irratti deemu gaafachaa jira. Sagalee uummata isaaniitiif ta'aa jira. Oromoo qofaan harki, Oromoo girisaa. Oromoo girisaa malee Tigiree jetta, Amaaree jetta hundi saba isaaniitiif sagalee ta'aa jira. Keenya Arsenaaliif sagalee ta'aa jira. Chelseadhaaf, Manchester Cityidhaaf sagalee ta'aa jira. Duwwaa sadii bahee Marreeti Naasir Marreen akkana ta'e kolkollee kaleessa Facebook irratti baate. Waa'ee qabsoon beeni walitti qabamanii wal ijaaranii sagalee uummata Oromoo okkaamsuudhaaf waa'ee kubbaa ayidiloojii namaa jijjiiruu isaaniitiif waa'ee kubbaa amma bilisoomtanii jirtan isin kubbaa haasoitan. Waa'ee kubbaa haasoitan. Waa'ee Arsenaal haasoitan. Waa'ee Paarsaa haasoitan isin. Bilisoomtani moo sagalee namaa kana cuqqaaluudhaaf. Namni yoo usee waraqaa isaa barisin. Attenshina namni waa'ee kubbaa akka haasa'u. Waa'ee wanta akka haasa'u. Ajandaa achii bakka ni beekna. Isinii kenname. Mooyiidhaaf maal gurraacha godhattan kijibdu. Ummata shawaa kadhumaa jiru kanaaf maaliif sagaleen ta'in? Ummata Wallaggaa fi har'a mooyiidhaaf gadi baatee hin kijibduudha. Hundi keessanuu. Dhiigaa caaluu maaliif wantaan hin jeeyin? Alaa kulli haal Itoophiyaa tana waniin wanta je'uun nama Oromoo dhumu ijaan laalee jireenya isaa jiraatu numa nyaatti guyyaa takka takkichaa tanaan qabadha. Oromoon callistee ustee Oromoo dhumtuu tana Shawaa fi Wallaggaa fi Gujii fi Dila kana kan dhumu ustee laaltu atis ganda keetis ni seenti hayyuu ganda keetiis ni nyaatti fedhu bilchiginaa ta'a fedhu jiddu galeessatti siyaasaa jiddu galeessa of numa nyaadhamaa beekadhaa tana Itoophiyaan ni nyaatti takkichaa tana qabadha tanaan ibsachuudhaaf dhufe garaa kiyya keessa. Miniliik Haile Sillaasee jalqabii dargiirraa calqabii hayyoota Oromoo ka isaa wajjiidhaan Itoophiyaadhaaf wadagame hunda kuchistee jirti. Yeroo gabaabduu fagoo hin nyaamitiyu takkichaa tanaan isinii dhaamu. Nageetti.